akkam jechuu isaati akkanaa jedhame. Have you ever laughed? Ed godhe jechuudha. Gaaffii nu gaafate have you ever laughed siin jedha. Okay? Takka kolfiteetta jechuudha. Takkumaa jechuudha. Takka kolfite beektaa. Okay? Akkaataa itti jennu kam jenne? Have you ever laughed? Akan mataatu. Have you ever laughed? Akana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf they hin fayyadamne they don't laugh yoo jedhe maal jechuudha? Isaan maal jechuudha? Isaan hin kolfan. Akkaataan itti dubbisnu akkamii? They don't laugh. Yoon akkana jedhee why are you laughing? Okay, why are you laughing? Okay, mallattoo gaaffii gooneeti jechuudha. Akkas jenna. Why are you laughing? Jennu hiikni isaa maaliif kolfita jechuudha. Okay, maaliif kolfita? Akkaataan itti jennu why are you laughing? Gii kan duraa deemnu laughing. Why are you laughing? Maaliif kolfita? Okay, isuma kana deebifnee akkana jenne why are you laughing at? Asirratti why are you laughing at me? Okay, mallattoo gaaffii yoo goone maal jechuudha? Why are you laughing at me? Yoo siin jedhamu tokko why are you laughing at me? Yoo siin jedhe maal jechuudha? Maaliif natti kolfita? Maaliif natti kolfita? Akkaataan itti jennu why are you laughing at me? Akkana ta'a jechuudha. Maaliif isatti kolfita jechuun barbaades akkasuma godha. Why are you laughing? Wantu ade laugh qayyaduutiin ing dabala jechuudha. Why are you laughing at him? Okay, kana jechuun maaliif isatti kolfita jechuudha. Okay, akkaataan itti jennu why are you laughing at him? Okay, why are you laughing at him? Maaliif isatti kolfita? Kudha torba maal jechuu dandeenya? Maaliif isaanitti kolfitas jechuu dandeessa jechuudha. Maaliif isaanitti kolfita jechuudhaaf why are you laughing at them? Maaliif isaanitti kolfitaadha amma kun? Okay, maaliif isaanitti kolfita at them? Yoo barbaadde akkana jechuu dandeessu don't laugh. Don't laugh jechaan maal jechuudha? Asirratti hunda yookiin immoo apostrophe itti galchina. Okay,
don't laugh. Okay? Maal jechuudha? Don't laugh jechuun hin kolfin. Hin kolfini jechuudha. Hin kolfin. Okay? Akkaataan itti jennu don't ni dheeressina. Don't laugh. As deebistee natti hin kolfinii jechuu barbaadde akka namni sitti hin kolfineef don't laugh at me. Atiin kun jechuudha natti isatti. Okay, jennu sana jechuudha. Don't laugh at me. Okay. Maal jennee kan isaati? Natti hin kolfin. Okay. Kami jenna? Don't laugh at me. Akkanatti goona jechuudha. Jiddamaffaa maaliif isatti kolfitaa jechuu barbaadde akkam jetta? Why do you laugh at him? Maaliif isatti kolfitaa jedha. Akkaataan itti jennu akkami? Why do you laugh at him? Why do you laugh at him? Akkas jenna jechuudha. Mee al tokko keessa deebinee ilaallu. Jechoota baay'ee kanaa ol ijaaruu dandeenya. Ammaaf asuma irratti dhaabna. Himoonni nuti hanga ammaa ijaarre gara 20 ta'a jechuudha. Maal jennee jalqaba irratti keessa deebinee ilaallu. Jechi laugh jedhamtu tuni Ingiliffaadhaan kolfuu jenneen. Okay? Maal jenne? Kolfuu. All right. Eega jechi laugh jedhamtu tuni kolfuu taate akkaataan itti dubbisnu laugh jedhamti jenne. Okay? Kolfuu dhenneen kaasaati akkuma agartan kana. Okay? Jalqaba irratti pronaanota as kaa'annee pronaanota yookiin bamaqoota kana fayyadamuudhaan waan baay'ee tokko ijaaruuf yaallee jechuudha. Hunda isaaniitti illee fayyadamuu baannu hamma tokkotti fayyadamne jechuudha. So fakkeenyaaf jalqaba irratti I laughed at him jenne asirratti hunittiin dogoggora. I laughed at irraa hafe. Okay? So I laughed at him jenne asirratti. I laughed at him jechuun ani isatti kolfee jechuudha. Akkaataan dubbisnu I laughed at him fayyadudha jechuudha. I laughed at him jenne jechuudha. Okay, katti aanu I always laugh whenever I see funny things. Ani yeroo hundumayyuu waan nama kofalchiisu yoon argu nan kolfaa jedhe. Akkaataan itti jennu jenne I always laugh whenever I see funny things. Fiixaarra irratti jenneen. Okay, gadaabuunu kan biraa maal laalle? Number 4 itti yeroo dhufnu why are you laughing? Why are you laughing jenne jechuudha. Maaliif kolfitaadha. Akkaataan itti dubbisnu why are you laughing? Okay, kalara biraa kan inaaf jechuudha. Okay. Maal jaa? Why are you laughing? Akkas jenneen dandeanu. Why don't you laugh? Why don't you laugh? Akkas jedha. Akkaataan itti dubbisnu akkana jechuudha. Why? Okay. Why don't you laugh? Okay. Gatti aanutti haadhofnu. Why do I have to laugh? Jedhamu. Why do I have to laugh? Why do I have to laugh yeroo jennu maaliif hin kolfaa jechuudha. Okay, akkaataan itti jennu why do I have to lie? Kalara biraa kan nufa kanatti. So, gatti aanu do you laugh? Do you laugh? Ni kolfitaa jechuu yoo ta'u akkaataan itti dubbisnu do you laugh? Akkas ta'a jechuudha.
asirratti I don't laugh jedha kunatti. I don't laugh jedha jechuudha kun. Ani hin kolfu jechuu yoo ta'u akkaataa itti jennu I jettaniin don't laugh jennaan jechuudha. I don't laugh. Ani hin kolfu. Okay. Does he laugh? Does he laugh jedha. Inni ni kolfaa. Akkaataan isaa kana. Does he laugh? Okay. Doesn't he laugh jedha asirratti. Asirratti maal jedha? He doesn't laugh. Inni hin kolfu. Okay. Inni hin kolfu jedha. He doesn't laugh jennee miti akkaataa itti dubbisnu barreessine akkanaa goonu. He doesn't laugh. He doesn't laugh. He doesn't hin jennu. He doesn't laugh. Okay. Akkanatti barraa jechuudha. Sagaleen isaa. Okay. Sagalaffaa jenneerra. Kurnaffatti haa dhufnu. Why doesn't he laugh jedha. Why doesn't he laugh? Inni maaliif hin kolfu yoo ta'u akkaataa itti dubbifnu kun amma Ingiliffa fakkaate so akkam ta'uu qaba. Why doesn't he laugh? Akkana ta'a jechuudha. Inni maaliif hin kolfine jechuudha. Yookiin inni maaliif hin kolfu? Kun immoo why don't I laugh? Ammaan kunu maaliif hin kolfine yoo ta'u gaafiif gaafatta akkaataa itti jettu maal jenne? Why don't I laugh? Okay. Have you ever laughed? jedha kun takkaa kolfitee jechuu yoo ta'u yookiin takkaa kolfitee beektaa jechuu yoo ta'u akkaataan have you ever laughed? Akkasiidha. They don't laugh. Isaan hin kolfan. They don't laugh. Isaan hin kolfan. Why are you laughing? Why are you laughing? Maal jechuudha inni? Maaliif kofalta? Yookiin maaliif kolfita? Akkaataan isaa why are you laughing? Maaliif kofalta? Why are you laughing at me? jedha kun as deebisee. Why are you laughing at me? jedha kun maaliif natti kolfita? Akkaataan isaa why are you laughing at me? Akkas ta'a jechuudha. Why are you laughing at me? Inni taanu why are you laughing at him? Maaliif isatti kolfitaa yoo ta'u akkaataan isaa why are you laughing at him? Okay. Akkas ta'a jechuudha. Number 17. Why are you laughing at them? Maaliif isaanitti kolfita? Akkaataan isaa why are you laughing at them jedha jechuudha. Maaliif isaanitti kofaltee jechuudha. Okay. Don't laugh jedha kun immoo. Don't laugh. Okay. Maal jechuudha? Hin kolfin jechuu yoo ta'u akkaataan isaa akkam jenne akkanuma ta'a. Don't laugh. Okay. Hin kolfin. Don't laugh at me. Natti hin kolfin jechuudhaaf immoo atiitti dabaluu qofa jechuudha. Don't laugh at me. Natti hin kolfin jechuu yoo ta'u don't osoo hin taane asirratti don't laugh at me. Akkas ta'a jechuudha. Don't laugh at me. Why do you laugh at him? Maaliif isatti kolfita? Why do you laugh at him? Why do you laugh at him? Okay. Maaliif isatti kolfita jechuudha. Waan baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Ammaaf asuma irratti yoo dhaabne bareedaadha. Isin immoo jecha tokko yeroo bartan yeroo hundaayyuu bifa kanaan olii gad ooftanii jechoota adda addaa itti dabaluudhaan himoota haarawaa adda addaa irraa ijaaruu dandeessan jechuudha. Wanni nuti hin jedhin baay'eetu jira kan jechuu dandeenyu kanaan wal qabatee. Okay? Kanaaf isiniif hin dhiisa. Isin immoo itti guutaadha. Itti daddabalaa deemaa jechuudha waan baay'ee jechuu dandeessan. So yeroo hunda yeroo jecha takka bartan karaa kana hunda keessa deemaati ijaaraa. So
yeroo haasawni akkasii waan sanii wajji wal qabatu nama tokko wajji yeroo haasuftanii isin qabate salphumatti mataa keessan keessaa baaftanii jecha san jechuu dandeessan jechuudha yookiin hima san jechuu dandeessan jechuudha. So barumsi keenya kan har'aa isa kana fakkaata. Kutaa itti aanuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.